himala daandii keenya irratti wanta beekuu qabnu yookaan wanta hubachuu qabnu jireenya keenya keessatti wantoota dabarsine yookaan wantoota gochuuf jennu irratti osoo gaabbiin baay'ee gara jireenya keenya irratti hin dhufin milkaa'ina irraa wantoonni udduuba nu deebisan yookaan immoo gufuu milkaa'inaa kan jedhaman yookaan immoo jireenya dhala namaa kan laamsheessan yookaan galma yaadin nam tokko akka hin geenye wantoonni taasisan wanta beekuu qabnu maal dhasan jireenya keenyaaf maal nu barbaachisa maal hubachuu qabna daandii milkaa'inaa irratti wanti nurraa eegamoo maal kan jedhudha guyyaa irraa kan wal faana ilaallu yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Oroon Inspire wartaa sana qabnaa jirtu tolegaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota baay'ee nu fayyadu jireenya keenya ofirrallee dabarree namoota baay'ee fakkanuun daandii taanu ifa taanu kan nu barsiisudha tolegaa jireenya keenya keessatti dirqama wanta nu hubachuu qabnu yookaan immoo namoota in fayyada namoota in jijjiira namootaaf daandiidha namootaaf kan jennu akka nu yaannu kan nu taasisa yookaan immoo jireenya keenya keessatti hubannoo nu qabaachuu qabnu yookaan wanta nu beekuu qabnu jireenyaaf milkaa'inaaf gammachuuf nama duukaa walii gallee jiraachuuf hojii keenya irratti illee milkaa'atuuf wantoonni nu barbaachisan kun maal dhasan kan jedhudha guyyaa irraa kan wal faana ilaalu. Tolegaa mee nam tokko jireenya isaa keessatti nama milkaa'aa nama carra qabeessa nama wanta hundumaatiin gammadaadha jedhamee jiraachuuf maal beekuu qaba jireenya isaa keessatti immoo nama milkaa'aa ta'uuf nama milkaa'e ta'uuf nama milkaa'uuf deemu ta'uuf maal gochuu qaba jireenya isaa keessatti inni jalqaba irratti argamu nam tokko nama milkaa'aa nama jireenya isaa irratti gammachuu guddaa qaba yookaan immoo milkaa'ina guddaa geessiseera jedhamee yaadamu ta'uudhaaf jalqaba sodaa keessa isaa jiru ajjeesuun dirqamadha jechuudha inni jalqaba irratti argamu sodaan keessa keenya jiru abcarrawwan itti fayyadamuu qabnutti akka nuun hin fayyadamne galma keenyaaf akka nuun hin qophoofne wanta nu taasisu keessaa inni jalqaba irratti argamu sodaadha jechuudha sodaan daandii ifaarraa gara dukkanaatti nu geessudha wanta gochuu dandeenyu wanta galmaan ga'uu dandeenyu wanta fayyadamnee namoota baay'eef illee daandii ifa ta'uu dandeenyu akka nuun itti fayyadamnee nama hin jijjiirre ofillee hin jijjiirre namaaf ifa hin taane namaaf galaa hin taane nu taasisa waan ta'eef inni jalqaba irratti argamu sodaadha sodaa kee ajjeestee sodaa kee balleessitee sodaa kee of keessaa balleessitee jennaan na amani milkaa'ina barbaadderraa wanti udduubatti si deebisu yookaan wanti udduubatti si qabu tokko hin jiru wanta si sodaachisu irra deddeebii yoo raawwatte na amani jireenyi kee gara milkaa'inaatti deemaa deema yeroo baay'ee wanta sodaannu maaliif akka sodaannu maal akka sodaannu illee otoo hin beekin carruuwwan argannetti otoo hin fayyadamin hafuutiin jireenya badaa keessa jiraanna waan ta'eef tolegaa inni lammeeffaa irratti argamu wallaaluma jireenya keenya keessatti wallaalumni murtoowwan hin taane akka nu murteessinu nu gaafata jechuudha wallaalaa ta'uun keenya hubannoo dhabuun keenya barnootaaf of qopheessuu dhabuun keenya waa hubachuuf of yaaduu dhabuun keenya akka nu murtoo hin taane yookaan murtoo badaa murteessine jireenya keenya jireenya yaaddoo gadadoo siqiqii keessa akka nu jiraannu nu taasisa waan ta'eef wallaalumaa keessaa ba'uuf tattaafachuu haala arganneen yeroo arganneen barnootaaf of qopheessuu wanta arganneen wanta argachuuf jirruun yeroo of qopheessaa deemnutti daandiin keenya daandiinuuf mijate daandiinuuf sirrate ta'aa deema waan ta'eef ofirrallee dabarree namoota baay'eef akka nun daandii taanu waan nu taasisuuf wallaaluma dabeessii ofirraati qoladhu yoos ni milkooftaa inni sadaffaa irratti argamu aarii an jireenya keenya gadambisu yookaan akka nun kufnu akka nun namaa gadi taanu akka nun jireenya namaa hawaafnu kan nu taasisu haariidha haariin wantoota sirritti madaaltee akka ta'e raawwanne si daafsisa yookaan immoo akka itti tarkaanfiin fudhanne si taasisa haarii keessa galtee miira keessa galtee jechoota hin taane gochoowwan hin taane raawwachuutiin akka itti galma keerraa yookaan kaayyoo keewwatte sanarraa akka itti kuftu yookaan udduuba deebitu si taasisa kanaafuu haarii kee to'adhu miira kee to'adhu miira kee yoo to'atte yoo haarii kee to'achuu dandeesse galma barbaadde ga'uu dandeessa ofirrallee dabartee namoota baay'eef daandii ta'uu dandeessa waan ta'eef miira kee to'adhu miira ofii namni to'atuu danda'e waan barbaade bituu danda'a waan ta'eef inni afreeffaa irratti argamu immoo hinaaffaa farri milkaa'inaa inni guddaan hinaaffaadha hinaaffaan of guddisuu irratti akka hin xiyyeeffanne si taasisa akkati kan namaa irratti xiyyeeffattu si taasisa akkati galma kee irratti hin xiyyeeffanne akkati akka namaan ta'a akka abaluun ta'a jettee jiraachaaf akkati an namaa awwaaftu si taasisa akkati kan namaa irratti fookas godhaaftu wanta harka kirraa qabdu wanta harka kirra jirutti wanta of harkaa qabdutti akkati hin gammanne si taasisa waan ta'eef hinaaffaan tasuma jireenya kee keessatti sin barbaachisu jireenya kee kan daaraa godhu jireenya kee kan ni gada deemu akka inni milkaa'ina irra hin geenye akka inni duuba deebu kan taasisu keessaa inni hamaan inni jireenya namaa gad deebisu hinaaffaadha akka ofirratti yaadne akka ofirratti hin xiyyeeffanne si dhorka waan ta'eef jireenya kee keessaa hinaaffaa balleessi hinaaffaan
gadaantummaa sitti akka dhagaamu si taasisa. Gadaantummaan gaaf sitti dhagaamu immoo of jibbita. Of jibbitee jennaan immoo milkaa'ina kee dagattee milkaa'ina namaa hordofta waan ta'eef. Inni shanaffaa irratti argamu immoo of tuulummaa of keessaa balleessi. Namoonni biroo irraa akkatiin baranne si taasisa. Of tuulummaan jireenya kee keessatti gaafa jiraattu keessatti daandii milkaa'inaa irratti karaa namni deemerra deemteeti waa tokko kan itti hubachuu dandeessu. Wanta dogoggorte gaafatteeti kan itti baruu dandeessu. Of tuulummaan garuu wantoota hin beekne akkatiin baranne si taasisa. Gufuu sitti ta'a jechuudha. Dallaa sitti ta'uutiin si naannessee si qaba. Akkati dallaa sana keessa hin baane si taasisa. Akkati wanta haaraa jireenya keetti hin dhufne. Akkati wanta dogoggorte irraa nama gaafattee hin baranne si taasisa waan ta'eef of tuulummaan madda kufaatiiti. Kanaafuu jabeessi irraa of eegi. Tole egaa inni ja'affaa irratti argamu immoo shakkiidha. Shakkiin ofitti amanamummaaf abjuu kee irratti miidhaa guddaa qaba. Ofitti amanamummaan kee kan inni garkuufu taasisa. Ofitti amanamummaan kee kufee jennaan immoo abjuu jiraattuuf, mul'ata jiraattuuf, kaayyoo jiraattuuf sanatu si jalaa bada. Kanaaf immoo ofitti amanamummaa akkatiin godhanne si taasisa waan ta'eef hin shakkiin, ofillee hin shakkiin, namallee hin shakkiin. Shakkiin kufaatii guddaa keessa si gashuu danda'a. Ofirratti akkati hin hojjenne si taasisa. Ani hin danda'u ta'a. Tarii immoo kana milkeessuu dhabuu hin danda'a ta'a jettee akkati milkaa'ina keef kaayyoo kee humna keessa kee jiru poteenshaalii dandeettii keessa kee jirutti akkatiin fayyadamne si taasisa waan ta'eef humna keessa kee jiru, enerjii keessa kee jiru, dandeettii keessa kee jirutti immoo baastee akkatti fayyadamtuuf amantiin si barbaachisa. Ofirratti illee namoota irratti illee akkati amantii qabaanne si taasisa waan ta'eef shakkii of keessaa balleessi. Shakkii of keessaa balleessite galma barbaadde ga'uu dandeessa waan ta'eef. Inni torbaffaa irratti argamu immoo jibbi baay'ee hamaadha. Jibbi namoota fooyya'aa akkati hin taane si taasisa. Namoota duukaa akkati waliin galle si taasisa. Jibbi nama fooyya'aa, nama yaadaan bareedaa, nama gochaan bareedaa, nama yaadaan bareedaa akkati hin taane si taasisa jibbi. Yeroo jibba oomishaa deemtutti wantoota ati raawwataa deemtu wantoota hajaa yookaan wanta badaa irratti akkati hundootu si taasisa. Yeroo hundumaa miiraan akkati oofamtu, miiraan akkati deemtu si taasisa. Kun immoo galma ofirraa duubatti tarkaanfachuu jechuudha yookaan duuba gara galma ofirraa adeemuudha jechuudha. Galma keenyarraa duubatti kan nu tarkaanfachiisu yookaan akka nu duuba deebinee adeemnu akka nu naannofnee bakkee tokko dhaabbannu nu taasisu waan jiraate keessaa inni jalqaba irratti argamu jibbadha. Jibba keef daangaa tolchi. Jibba keef daangaan tolchitu taanaan siin fudhatee boolla lixuu danda'a waan ta'eef jibba keef daangaa tolchi. Namoonni akkasitti hin amanne si taasisa. Nama sobaa taatennaan, nama sobaa odeessuudha taanaan, nama sobaan jiraatudha taanaan namni kamuu si tuffata. Humna dhabeessa si taasisa, salphaa si taasisa. Namni kamuu siif kabaja dhaba. Siif kabaja dhabuu jechuun immoo milkaa'ina keef gufuu guddaa taatittaa jechuudha. Sobaan gaafa of takaaltutti, sobaan gaafa of marsitutti jireenya kee keessatti wanta duwwaan adeemta waan ta'eef jireenya kee keessaa sobarraa fagaadhu. Milkaa'uu barbaadda taanaan galma yaadde ga'uu dandeessa taanaan sobarraa addaan baate yoo jiraatte galma barbaadde ga'uu ni dandeessa. Talagaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akkan isiniif qabadhe dhufe abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii isiniif hawwa. Yoo isinitti tolee ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Turtii gaarii.